Seenaa ajaa'ibaa Itoophiyaa keessatti dhaga'amee amajjii 22. Egaa baay'een keenya seenaa haadhaa ol guddifnee beekna. Haati jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qabdi. Jaalalladhaaf qabnus madaallii hin qabu. Sababni isaa haati gatii guddaa nutti baafte. Haati fakkaattii hin qabdu. Haati lama hin jirtu. Guyyaa kana garuu Itoophiyaa keessatti seenaa dhiirri dhalasaaf yookiis immoo jabummaadhaan gootummaadhaan galmeessee hin beekne dubartiin kun dhala isheetiif galmeessite jechuudha. Haati kun mucaa ishii afaan waraabessaa keessaa oolfattee du'a oolchuudhaan ofii madooftullee dhala ishii du'a oolfachuudhaan kan beekamte kun godina Hadiyaa Aanaa Hoosaanaatti. Haati kun mucaa ishii afaan bineensaa keessaa oolfachuudhaan du'a oolfatteetti. Waaqayyo ishii gargaareera. Egaa bineensi guyyaa salkanis nama nyaachuudhaan beekama. Eenyumtiyyuu dhiirri kamuu dhalasaa afaan bineensaa keessaa baafatee Itoophiyaa keessatti hin dhageenye. Isin dhaga'uu dandeessu hordoftoota koo, nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? An nagaadha, galata Waaqayyoo. Seenaan kun baay'ee na dinqifachiifnaa hin dubbachuu barbaade. Dhugaa dubbachuuf bineensi nama baay'ees nyaatee dhageenyeerra. Haa ta'u malee dubartiin kun ganama naannoo sa'aatii 3 uffata miiccachuudhaa fi gara laga bishaaniitti adeemtee jedhama odeeffannoon isaa kan nu dhaqqabe. Egaa BBC'n gabaasee ture. Ijoollee ishii lamaan fudhattee laga miiccaa gaafa deemtu ganama naannoo sa'aatii 3 bineensi kun haadhaa fi mucayyoo gidduu utaaluudhaan mucaa waggaa 12 kana akka qabate hin beekama. Dubbatama jechuudha. Ishiin immoo dubartii jabduun dhala isheetiif iddoo guddaa jaalala addaa qabdu kun afaan bineensichaa qabuudhaan mucaa ishii keessaa butatte. Mucicha luka ciniinee akkuma agartanii bineensichi luka gaafa qabatu haatittiin jabina ishiitiin afaan bineensichaa qabuudhaan mucaa ishee harkaa baafattee ofii ishiitii harkallee ciniinamtu jechuudha. Ofiin duune mucaan isheen duune bineensaan nyaatamu dhala ishiis oolfattee ofii ishiis oolte. Gaafa bineensa suni ishiis yookiis immoo mucaa ishii gadi dhiisu iyyi guddaan laga sanatti dhagahamuudhaan namoonni naannoo sana jiran hundi birmatanii bineensicha akka ajjeesan gabaafamaa jira. Ani kan natti dhagahame ooluu mucaa kanaa qofa osoo hin taane jabummaa dubartiin kun qabdu, jaalalli haati namaaf qabdu ammam akka ta'e natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi afaan bineensaa qabdee bineensi suni mucaa kana gadhiisee gaafa harka ishii qabu otoodhuma lubbuu ishiiyyuu nyaatee fixee hin danda'a. Dubartittiin jabina ishiitiin harkaa oolfatteetti mucayyittiin bira jirtus gargaaruudhaani. Haa ta'u daa'imtittiin daa'imummaadhaaf otoo achii baqattee bineensi suni dubartii sana kophaatti argatee nyaatee fixuu ni danda'a. Waaqayyo garuu humna ishiidhaaf kennee moo'icha ishiidhaaf kennee bineensa kana harkaa dhalasiis ofii ishiis oolfachuu dandeessetti. Galanni isaa Waaqaaf haa ta'u, lubbuu isaanii ooleera. Addatti kan natti dhagahame jaalalli haadhaa daangaa darbuu isaati. Ilaalaa obboloota koo. Dhiirriyyuu bineensa egaa akka kanatti ofirraa dhoowwee du'a oolee hin beeku. Dhiirri baay'een dargaggoonni baay'een nyaatamanii qaama hir'uu ta'anii beeku bineensaan. Dubartiin kun garuu jaalalli ishiin dhala isheetiif qabdu ofii ishiirra darbee waan jiruuf dhattee afaan bineensaa qabdee dhala ishee harkaa baafatte. Afaan waraabessaa dhiisate obboloota koo, namni afaanuma saree qabuun hangam namatti ulfaatu beeka gaafa nama ciniintu jechuudha. Jaalalli haadhaa hin tilmaamamu. Gaafa garaatti nama baattu gidiraa hedduu danda'a. Eega dhalatanis nama wajjin buutee ba'aa. Bifa ishii ganamaa namatti dhabaa. Qooqa ishii hidhattee nama guddisaa. Nama biraa kan hin hafne haati. Oolmaan haadhaa akka kanatti dubbatamee waan irraa bahamu miti. Dubartiin kun seenaa addaa galmeessite. Jaalala haadhaa dura qabnu caala keessa keenyatti waan haaraa biqilchite. Dhugaa dubbachuuf ani akka kootti baay'ee natti dhagahame. Hayyaadha na jechisiise. Dhiirri kamuu seenaa kana galmeessee hin beeku. Dubartittiin garuu seenaa addaa galmeessite. Itoophiyaa keessatti kun dhageettii guddaadha. Waan an dhaga'e hin beekne sadarkaa fi umuriin hanga har'aatti jiraadhe keessatti isinillee lafa jirtanitti oolmaa haadhaa akka yaadattan, haadhaaf iddoo guddaas akka qabdan nan beeka. Kan jirtu Waaqayyo umurii isiniif haa dheeressu.
Egaa warra hin jirreef immoo lubbuu isaaniif iddoo boqonnaa hawwina. Isaan lafa kana gubbaarraa deemaniif jaalalli isaanii keessa keenya hin du'u. Jaalalli hin du'u hafeetu jiraata waanta ta'eef. Egaa haati amma jiranitti nutti dadhabanii nu guddisaniiru. Carraan kan isaan naqqabee deeman immoo egaa isinitti hin dhaga'amiini. Dhugaa dubbachuuf dubartii jabduun kun baay'ee na raajeffachiifte. Akkana isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Ani wanta miidiyaa kana irratti dhaga'ullee baduma raajeffadhe irratti haasa'ee hin beeku. Isinis hin beektu. Dhugaa dubbachuu waan an bira darbuu hin dandeenye ta'e baay'ee waan na raajeffachiiseef isinitti fidee. Egaa namni kamuu iddoo addaa qaba haadhaaf waan ta'eef raajeffannoon keessan haadhaaf ammallee kanuma caala. Jaalalliif kunuunsi iddoon isin qabdan haa dabalu isiniin jedha. Haati amma du'a lubbuutti illee kan of hin qusannedha. Kun akka kanatti ilaalaa. Otoo nyaatamtee raattees dhala ishee oolfattee kan ofiif duutudha. Haadha jechuun kan ofii beeloftee namaa laattu qofa miti. Kan ofii duute dhala ishee oolfattullee ta'uudhaan beekama dhugaa dubbachuudhaaf. Homaa miti lubbuun isaanii eega oolee. Dhalli ishees madaa lukaa kanarraa ni fayya. Ishiinis immoo madaa harkaa kanarraa hin fayyiti. Waaqayyo ishii gargaaree guyyaa malee yeroo malee dhalli ishii du'u madaa garaa ishii gadda ishii oolchee jira. Madaan qaamarraa hin fayya. Madaan garaa akka salphaatti hin fayyu obboloota kooyi. Waaqayyo ishii oolcheeran jedha. Nama sana yoo beekuudha baanniyyuu akka kanatti waaqayyo ishii gargaaree jaalalli haadhaan nutti dhagahama. Namni haadha dhabe hin jiru. Yoo lubbuudhaan boqotan iyyuu hunduu haadharraa dhalanne waanta ta'eef isiniin jedha obboloota kooyi. Waaqayyo isin haa eebbisu. Balaa akka kanaa immoo isin haa oolchuun isiniin jedha. Waaqayyo namaa oolchu malee Itoophiyaa keessatti bineensi halkan miti guyyaayyuu ammaateera bara kana keessa. Seexana waaqni isaa eeffatu. Lafa jirtanitti isinis nagaa ta'a. Biyya keenyaaf nagaa kadhadhaa. Baay'ee isin jaaladha, isin kabaja. Turtii gaarii qaba.